hedduu waliin ilaaluu waliin barachuutii ni dandeenya. Fannoon maal akka ta'e maaliif akka humna waaqayyo akka jedhamee waa'ee fannoo waa'ee ayyaana fannoo fi qabxiilee kanaaf fakkaatan fannoodhaan maaliif sagannaa fannoo maaliif dhungannaa fannoo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifamee maaliif sagannaaf kan jedhuuf qabxiilee kanaaf amma waaqayyo abbaan keenya nuuf ibse garuu gaggabaabsinee har'uma qofa barannee xumurra osoo hin taane borus iftaanis kan itti fufnee barannu jechaadha. Waaqayyo abbaan keenya hunduma keenya nu barsiisu. ነጋማ ሚቲ መስቀል የእግዚአብሔር ኃይል ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ዳምላካችን ቅዱስ ፍቃድ በዚያ ይለቃል መነሻነት ስለ ቅዱስ መስቀል ክርስቶስ ስለተሰቀለበት መስቀል ማለት ምን እንደሆነ እንደሁም ደግሞ ስለ በዓለ መስቀል ስለ ደመራ መስቀል ለምን ባንገታችን ላይ እናስራለን እንደሁም ለመስቀል ለምን እንሰግዳለን መስቀልን ለምን እናከብራለን የመስቀል ባህልን የምናከብረው ለምንድነው የሚለውንና ሌሎች ነጥቦችን ሌሎች ሰዎች የሚጠይቁን ሳይቀር አብረን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። የአእምሮ ባለቤት አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ ምስጢሩን ጥበቡን ገልጾ እንዲያስተምረን የእርሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን። waaqayyo abbaan keenya nu gidduutti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu icciitii jecha isaa akka nuuf ibsu eeyyamaa fi jaalala waaqayyo abbaa keenya nuuf yaa ta'u. Egaa hundumti keenya amantaan taanee har'a waaqayyoon maal dabarsiisaa har'a waaqayyoon ergaa akkamiinaaf dabarsaa jennee ergaa waaqayyoon nuuf dabarsu barumsa inni nu barsiisu barumsa inni ittiin nu jajjabeessu barumsa inni ittiin nu hubachiisu tokkummaan gamtaan taanee waliin hordofuu qabna jechaadha. Egaa gabaabinumatti fannoon humna waaqayyooti gaafa jennu egaa kan nuti amma kaasatii kan nuti waliin ilaallu keessattiyyuu hiikoo fannoo guyyaa boruu waliin ni baranna. Ammaaf garuu keessumattiyyuu waa'ee fannoo qulqulluu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifamedha. Egaa gidiraan qormaanni rakkinni garaagaraa beela'uu dheebochuunis fannoon ni jedhama. karaa biraatiin immoo fannoon gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaan addunyaa ilmaan namootaa fayyisuudhaaf guyyaa jimaataa kan inni irratti fannifame kan inni irratti foon sammuu muree kan inni irratti dhiiga isaa lolaasee qulqulluu fannoo jedhama. Egaa waa'ee isa kanaati kan nuti waliin bal'inaan barannu jechaadha. Egaa gabaabinumatti jecha kanaan kan barreesse ergaawwan 14 kan barreesse kan erge ergaawwan meeqan isiniin jedhu ergaawwan 14 kan barreesse qulqullicha Phaawulosidha. Egaa qulqullichi Phaawulos hiikodhumti maqaa isaallee meeshaa filatame jechuudha. Yetamarraxa eqa meeshaa filatame meeshaa miidhagaa ta'e jechaadha. Egaa qulqullichi Phaawulos meeshaa miidhagaa ta'uu isaallee maqaan isaallee hojii duukaa bu'oota boqonnaa 9 lakkoofsa 15 irratti yoo dubbistan argachuutii ni dandeessu. Maatii Waaqayyoo sagalee kana kan barreesse isadha. Yeroodhaaf immoo qulqullichi Phaawulos ergaa kanaan kan barreesse kiristaanota magaalaa Qorontos keessa jiraachaa turaniif jechaadha. Egaa keessumattiyyuu akka walii galaatti qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara Qorontositti erge tokkoffaa kana keessatti qabxiilee gurguddoo 3 kan inni dubbate kan inni barsiise sadan kana keessatti tokko tokkoon immoo ergaa baay'ee jira barumsa baay'ee jira. Gara fuulduraatti yoo eeyyama Waaqayyoo ta'e guyyaa inni jedhetti hiikoo kitaabota isaallee barachuutiin ni danda'ama. Egaa ammaaf ergaawwan gurguddoo 3 keessumattiyyuu jalqaba irratti qulqullichi Phaawulos tokkoffaa Qorontos kana keessatti kan inni dubbate kiristaanota Qorontos keessa jiranii Kiristoos akka isaan waamee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin waamamuu isaanii gara Kiristoositti Kiristoos koottaa jedhe akka inni isaan waame eenyurra bulee qulqullicha Phaawulos irra bulee jechaadha. Akkuma har'a abbaan keenya fayyisaan addunyaa anaaf isin irra bulee ijoollee isaa gara isaatti waamu jechaadha. Maaliif eebbisuudhaaf jiraachisuudhaaf suga isaa dhiifama isaa baay'isuudhaaf Waaqayyo abbaan keenya ofitti nu qaba. Waaqayyo abbaan keenya ofitti nu waama.
karaa garaa jechaadha. Kanaaf qulqullicha Phaawulos irras bulee Kiristoos eenyu waameera namoota Qorontos keessa jiraachati turan gara isaatti waameera. Keessattiyyuu lakkoofsa tokkorraa kaatanii tokkoffaa Qorontos jechaadha. Aga sagalitti yoo dubbistanii bal'inaan ni argattu. Kiristaanonni Qorontos keessa jiraatan yookiin namoonni Qorontos keessa jiraatan gara Kiristoositti akka isaan waamaman jechaadha. Inni kan biraa uummanni Qorontos keessa turan tokkummaadhaan jiraachuu akka isaan qaban waa'ee tokkummaa qulqullichi Phaawulos kutaa kitaaba qulqulluu kana keessatti barsiiseera. Waa'ee maaliin isin jedhe? Tokkummaan barbaachisaadha jireenya kiristaanummaa keessatti. Kaleessa qulqullichi Phaawulos waa'ee tokkummaa barsiisaa tureera. Arras manni kiristaanaa keenya waa'ee tokkummaa ni barsiisti. Maaliif? Tokkummaan kiristaanummaa keessatti barbaachisaadha waan ta'eef. Hundumti keenya iyyuu Kiristoosin tokko waan taaneef, hundumti keenya iyyuu fooniif dhiiga Kiristoos tokko waan fudhannuuf, xoofoo tokko keessaa waan dhugnuuf jechaadha. Maqaa Kiristoosin hundumti keenya waan cuuphamneef ijoollee eenyuti hundi keenya? Ijoollee Kiristoos hundi keenya kan nuti waaqessinu Waaqa tokkodha. Kan nuti amannus Waaqa tokkodha. Kan nuti bitamnuufis Waaqayyo tokkodha. Kanaaf kan nuti abdii godhannus mootummaa Waaqayyoo takkittiidha. Jireenya bara baraa takkittiidha. Mootummaa Waaqayyoo lama hin jiru. Kanarraa kan ka'e jireenyi tokkummaa barbaachisaadha. Kiristaanonni tokkummaadhaan kan isaan jiraachuutii qaban. Kanaaf egaa duuka buutonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin immoo walumaa galatti maatii 120 kan nuti jennuun illee Kiristoos gaafa gara samiitti ba'u tokkummaan ta'anii hojii duuka buutaa boqonnaa tokko irratti akkuma arginu mana haadha Maariqoositti argamanii Waaqayyoon waaqessaa Waaqayyoon kadhachaati akka isaan turanii kitaabni qulqulluun nutti hima. Egaa tokkummaan waan barbaachisuufidha. Egaa qulqullichi Phaawulos ergaasa kana keessatti waa'ee tokkummaa, jireenya tokkummaa, waa'ee tokkummaa kiristaanotaa kan Aphiloos, kan Keefaa, kan eenyu kan isaan jedhan sun dogoggora akka ta'eef hunduu Kiristoon tokko akka ta'e egaa barsiiseera jechaadha. Qabxii sadaffaan qulqullichi Phaawulos ergaa kana keessatti bal'inaan barsiise inni dubbate maali yoo jenne fannoon humna Waaqayyoo ta'uudha. Fannoon humna eenyu ta'u? Fannoon humna Waaqayyoo ta'uudha. Mata dureen barumsa keenyaas fannoon humna Waaqayyooti kan jedhu ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ ወደ ቆሮንቶስ በላከው መልእክቱ ማለትም ያው የመጀመሪያ መልእክቱ ላይ ማለት ነው ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን ወይ ፍሬ ሐሳቦችን ጽፏል፣ አስተምሯል። የመጀመሪያ ከቁጥር 1 እስከ 9 ያለው ሲሆን የቆሮንቶስ ሰዎች ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለመጠራታቸው ክርስቶስ ወደ ራሱ እንደጠራቸው በማን ላይ አድሮ? በቅዱስ ጳውሎስ ላይ አድሮ ክርስቶስ እንደጠራቸው ወደ ክርስቶስ እንደተጠሩ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ መልእክት ውስጥ ጽፏል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ስለ ቆሮንቶስ ምእመናን አንድነት ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ መልእክት ውስጥ ስለ አንድነት አስተምሯል፣ ስለ አንድነት ሰብኳል። አንድነት በክርስትና ሕይወት እጅግ አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ሁላችንም አንድ ነን። በዘመናችንም አንድነት ያስፈልጋል። ለምን? የምናመልከው እግዚአብሔር የምንገዛለት አምላካችን አንድ እግዚአብሔር ስለሆነ፣ የምንቀበለው የክርስቶስ ደም አንድ ስለሆነ፣ የምንጠጣው የክርስቶስ ደም አንድ ስለሆነ፣ ቤተክርስቲያናችን አንዲት ስለሆነች፣ ጥምቀታችን አንዲት ስለሆነች አንድነት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ቤተሰቦች አባታችን አምላካችን እግዚአብሔር ስንት ነው? አንድ ነው። ስለዚህ በአንድነት መኖር ያስፈልጋልና ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ኬፋ ነኝ እኔ የአጵሎስ ነኝ የሚሉትን ሁላቸውም በክርስቶስ አንድ መሆናቸውን ያስተማረበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ይሄ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ነጥብ ሰፋ አድርጎ ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ መልእክት ውስጥ የጻፈው ወይ የላከው መስቀል የእግዚአብሔር ኃይል ስለመሆኑ ነው። የማን ኃይል? የእግዚአብሔር ኃይል። የትምህርታችን ርዕስ ምንድነው? መስቀል የእግዚአብሔር ኃይል ነው የሚለው። መስቀል የማን ኃይል ነው? ፈኖኑም ነኝና ፈኖን ሁምና ዋቀዮቲ ጀዳ ኤጋ tokkoፋ ቆሮንቶስ boqonnaa tokko lakkoofsa 18 irratti gaafa dubbistan waa'een yookiin jechoonni fannoo warra badiinsarra jiraniif, warra gara badiinsatti adeemaniif,
warra karaa badiisarra jiraniif gowwummaadha jedha. Warra gara badiisatti adeemaa jiran, warra daandii badiisarra adeemaa jiran, warra daandii dogoggoraarra adeemaa jiraniif fannoon Waaqayyoo jechi fannoo maalidhaan isiniin jedhee dogoggora gowwummaadha jedha qulqullichi Phaawulos. Erga isa kana jedhee booda garuu maal jedha? Nuyiif garuu jedha. Nuyi warra fayyinuuf garuu nu warra maal taanuuf? Aniif isin warra fayyinuudha. Aniif isin warra mootummaa Waaqayyoo abdii godhannudha. Aniif isin